دو وانا درامورة تجرا وقا دابو سمر راقت نيفته ومو بكان نجيب خلنا راقت نيفته لفان لو يته نبتنا وقا بتنا إنسان بيجي تجمعهم يروح كاسي سنتي كتاتي يتكاهو جهتي مراتي دين أرجعنا نيادم دين أرجعنا نين دعام رومو كيستيس ورا تغري كيستيس ورا مارا كيستيس भारत नंबर 92 कनाफूर राकुल ना माल नो इट्स नॉट पॉसिबल रियलिटी अब मैं जो प्लान करता हूं रियलिटी अब मैं जो प्लान करता हूं फर्स्ट थिंग फर्स्ट द स्टेट नीड टू बी सेव्ड मैं मासन रे देबे हाजोकन तिकोर नालाला मताजिरु सब्बत मरन मतान हिंजिरु दारा गोरे जिरु गुरबान हंगा हफ्ते फाशा दानीने संबोध ओलिम बुल्लमो ओलिम बुल أكمل تولشنا كجو مريتشو برباش كان مو أدى دروم مارن ورومان قولوا كبر مالي فين يروح ما خن سجلك يوركاس the same project ونين لو فيش نتي ميوجا سديد تانا فكاتي وجا نسلو في هدا وجام به أليسا نجابوسا إذا موتوم ما تنسي ما أفا وسنيل لا دو دوبان كوي بينا the tactic was different the objective was the same objective was to save the state. The objective remained. The objective remained saving the Ethiopian state. The tactic from 2022 to try silent diplomacy, mediation, peace building, restoration of peace through diplomatic means. Kayala to rejo. Wagga laman walakka dabrekana heddu rayal. Akbar refu ninja biyi to nille lugar garte. وري أمريكا نورجاري وري كينيا وري تنزانيا نورجاري بيخيسا هايولين أبوتين جدا شيكون كيسون تبا جدا غافا سنما أسكرين دوفه إسين أبني سوق أفهم سونتين الرجالة ورانا بزوم مارومتين تبا وجولا دوفه and that's what I did مالي نرجع غافس at least لولتي غايد أبودا فيدي أجر سيسا وان تريف يو لما تكو كأبني إسينه كرات possibility नगे आका जरूर जोड़ले अमन सीसो गोले मत मोबाइल को चुरा योत इकादे गुरबाम कुन बला बियती तिबू सेवन कैसा हम तो को बरते जरा ये वाली अब दे या अने को फामी याली गुद्दा गोले गरु नमी गरीन डलोते जल्लत हगे फेदे भी देखिए सुसर रहा हगे फेदे सुकुम सुसर रहा अनाफ अम्मा बक्का 2019 2020 Ethiopia deems jiru ma 2019 2020 biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii hoggansi siyaasaa biyyattii kasaboota garagaraa waliin dhufee waliin mareetee gara jeequmsaa takka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa hoggaa jennu usaa naayisin ceesisaa jiru lakkii jennee hoggaa qabnu warra biyya diiguu deemu fintaaleeyyii yaani warra amaaraa jala hiriirsee nuufi warra Tigree dhukkee irraa kaase biyyattii balaa keessa buuse ammoo buusa jijjiirateet deemuu barbaade warra amaaraatiin eegol dhabe Eertiraa eegol dhabe booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada dhiiroo lollee agarree beeyna lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka dhugaa nuti lolan barbaadnu nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaase hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenin beeku amma waan akkasitti deemu kun immoo maal godha kufaatii biyyattii har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa bi guyyaa bi angoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture har'a baankiidhaan 127 moo 25 black market gara 145 ti namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dacha meeqa hiyyoomame jechuudha diinagdeen daaraa taatee jirti waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insa jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf
garaa wal nyaatee taa'u irra jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu sirna kana harka deebisiisu malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done. He has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qabu. Takka sirraa'ee nagee buusu. Takka ammoo isaa jechi biyyiin diigamtu. Isaa jechi biyyiin baddu. Karaa irraa maquudha. Kana ka godhuu qabu Oromoo dirqama qabdan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna ummata kana. Ummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa buusa baafachuu hin danda'u warra seente. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko ummanni keenya akka dammaquuf wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee ummata guddaa wayita ummanni kun ummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin wajjin sabboota garuu ni uuse caal bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafne akka fedhe dhiina. Diasporas kootu dachii fulan bu'enneeti karraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkara tokko buufnee calgoosifna jedhan. Daaddaa sun qorka maaliif dhugaa qabna lafee gootota kennu biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasii because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektanii nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna. Miilli itti aana. Ummanni keenya caal jee malee argan kennini. Ummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis qabiyyaatis. Ummanni keenya obsii nagee barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoof sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna itti hasaasna. Jennaan ummanni keenya usi. Hasaasnee dadhabnee jirra amma yeroodhaaf idammaysina dinnaan we have the strategy. Ka dhibbaa nurra hirkate dhiisi. Ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye. Kanaaf ammatti wanni barbaannu maali? Haala biyya keessa akka hubattan barbaanna. Kallattii itti deemu akka hubattan barbaanna. More than anything else, I want you to feel responsible. Biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caala itti gaafatamummaa akka qabu isin. Kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa, wal hubachaa itti gaafatamummaa. Minilik irraa hanga Haayile hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan tan kaafanne abbaan reetii dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti baataa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne, maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa, garii gurratti walitti hasaasnaa.